Salaalee keessatti qeerroo lakkoofsaan hamma nan jedhamne dhabaa jirra. Kan abbootii keenyaa, kan haadholii keenyaa, kan hawaasarraa darbee jechuudha. Mucaan asirratti suuraan isaa mul'atu kuni shubbisaadha. Maqaan isaa Biiniyaam jedhama. Guyyaa kaleessaa magaalaa Gabba Gurraachaa keessatti mucaa siyaasa keessaa homaa tokko hin qabne sana deeggartaa, kana mormitaa jedhanii osoo gaafatanii waan kana adda baafachuun kan hin dandeenye garee shubbistootaa yookaan artii keessa jira. Rasaasaan rukutanii ajjeesanii jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Oromiyaa keessatti hawaasni Oromoo nagaadhaan bahee nagaadhaan galaa hin jiru. Kan Oromoo waggaa darbes waggaa dhufus guyyaa guyyaadhaan imimmaan uummata Oromoo irraa qooraan jiru. Oromoo waggaa 150 bo'aa jira. Har'as itti fufee carraan Oromoo boo'ichumaa jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Warri Itoophiyaa bushitanis warri Oromiyaa bushitanis warra maqaati jechuudha. Maqaa baattanii deemu. Maqaadhumaa fi nuti ilma Oromooti, ilma abbaa gadaati ofiin jettu malee haadha hiyyeessaa boosiftanii qonnaan bulaa irratti gocha hin taane geggeessitanii ani Oromoon bilisoomsaa wanni jedhu wanti kun wanta dhugaarraa fagaatee jechuudha. Dhugaan isinitti himu. Maqaan baatiina. Ummatuma si wajjin nyaattanii wajjin dhugaa jirtanii Oromoon hammataadha jettanii of amansiiftanii adeemaa jirtanii biiroo keessa wajjin oolaa jirtan kana isin bira gabbaanii ummata keessan kan ajjeesaa jiru isinee wajjin taa'anii dhuganii nyaatanii isinee wajjin mari'atanii biiroo keessa teessanii akka barbaaddan waliin ta'aa jirtan kanatu isinuma wajjin deemee isin nyaataa jira jechuudha. Garuu isin yoom akka obbartan, yoom akka dammaxxanii, yoom akka waa'een hawaasaa kun isiniif galu anaafuu gaaffiidha jechuudha. Dhugaa baay'ee nama garrama, baay'ee nama gaddisiisa. Uummanni Oromoo jaarraa haga kana boo'uu jechuuni isin ikko warra amma aangoorra jirtanii warri Oromiyaa bushitanis warri Itoophiyaa bushitanis wayin loltanii aangoo kanatti hin dhumne yookiin immoo loltanii aangoo kana hin fudhanne gumaa baastanii aangoo kana hin fudhanne ummatuma har'as hin boosisaa jirtan ummatuma isin abboota keenya haadhota keenya boosisaa jirtan kanatu qeerrootti dhabee dhala isaatti wareegee aangoo kanarra sin kaa'e malee wanni isin dabqitanii gumaa baastanii aangoo kana fudhattan tokkollee hin jiru jechuudha. Baay'ee nama gaddisa dhugaa dubbachuudhaaf ummata keenyarraa dhaabbadhaa. Dhugaa dhaabbadhaa ummata keenyarraa hin barbaachisu. Egga ilma abbaa gadaa ofiin jettee ilma Oromoo ofiin jettee haadha hiyyeessaa maabboosifta, haadha kee maabboosifta, abbaa kee maabboosifta. Haadha keenya boosisaa, abbaa keenya boosisaa, lammii kee boosisaa, biyya kee gadadoo fi gocha hin taane irratti hojjetaa. Ani Oromoo fan hojjedha, Oromoon bilisoomsaa wanna jedhu sammuu keessan keessaa balleessaa. Dhugaadhaaf hojjetta taanaan, dhuguma Oromoodhaaf hojjetta taanaani saba hundumaa ija tokkoon laalta taanaani Oromoorraa imimmaan haxaayi. Oromoorraa bilisummaa walqixxummaa ka jedhu sana dhugaadhumaa yoo hojjettu ta'e birmadummaa fi bilisummaa adda baafadhaa. Sagalee kiyya kana sheer du'it goota malee nam tokko akka bira hin dabarre. Adaraa keessan adaraa Waaqayyoo adaraa amantaa keessanii jechuudha. Uummanni Shawaa Salaalee akkuma itti fufetti jira dhumannaa isaanii jechuudha. Uummanni kun uummata gatii isinirraa qabu. Uummanni kun kaleessa uummata hayyuu qabu. Uummanni kun kaleessa har'allee hayyuu beekaa kan qabu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e garuu uummanni kun harca'aa jira. Uummanni kun nama isaa mirmatu dhabaa jira. Uummanni kun lammuma isaa harkaa nyaata deebisee nyaachaa jira. Maaloo sagaleen taataniifi maa gatii isinirraa dhaban. Uummanni ba'ee galuu dadhabaa jira bara. Dhumaatii hamaarra jira. Keessattuu uummanni Darraatii fi uummanni Shawaa Salaalee fiicheedhaa gadi kan tabaale nageenya hin qabu bara. Maaloo yaa uummata gadi ba'aa sagalee ta'aafi. Birri shanna gargaara isiniin jenne sagalee ta'aafi. Dhugaa Rabbii jalatti waa walitti darbachaa jirtu dhakaa miti bara rasaasa bara. Takka daggala teechee takka burcumarra teechee. Miskiinni hedduutti dhumaa jira bara. Ilmi abbaadhaa bahee galuu dadhabaa jira bara. Maaloo rabbumaa jedhaa sagalee ta'aafi. Sagalee yoo taatanii wanni isinirraa bu'u hin jiru. Uummanni Shawaa Salaalee dhumaatii hamaarra jira. Bahee galuu dadhabee waqtii as maraate. Namni lama sadii soo jiraate garuu nyaatu malee hin bulu ilmi namaa. Amma nama keessa jirtutti. Mucaa nama addiitti argitan kan argitanii kichuu nama kaatee hin quufne bahee tachumaan hafe lakkii bira dhaabbaddaa
lakki isinitti iyyatanii dhuguma isinitti iyyatan qambara ilma namaatitti hidhaniit farda luugamaa hidhaniit namni hoo sinii gorra'amnu hoo jiraate sinii gorra'ana siniin jedhani bara ummanni shawaa salaalee dhugaa rabbii waa silkiidhan nagaate jirru waan ummanni keenya keessa jiru suuraan isaanillee akka acha sin baane affanamee dhumaatii hamaarra jira lakki ummata kana dhaqqabaa lakki ummata kana sagalee ta'aafi sagalee kana dhaggeeffattanii sheer gootan malee biran darbiin laala mucaa namaddiitti argitan kana bayee tachumaan rasaasan waxalamee hafe alatti odoon awwaallatinaatiif abbaan kan guurrachaa jiran daamete xiqqoodha bara jarattiin kan walitti darbachaa jirtu bara rasaasa malee dhakaa miti bara dhakaachuu nama dhee nama ajjeesa jarri warra of hin beenne ta'aa jirti bara abboo rabbiin galabbata addunyaa kana walitti qabee odoo nu xarageellee waayyo sin ga'ee jira sagalee ta'a. Mee suura kana yeroo argitan maaltu isinitti dhagahama dhugaa waaqayyoo mee namni harmee keessan jaalattan suura kana yeroo argitan maaltu isinitti dhagahama please oromoon kutaa 11 hundi keessanuu bakka jirtan sagalee nuuf ta'a ummanni keenya ummanni salaalee ummanni darraa amata meeqa guutuu rakkachaa jiru amata meeqa guutuu ijoollee isaanii irraa dhuumatee abbootiin keenya bu'aa jiru haadholiin keenya karaarra bahanii bu'aatii jiru mana isaanii irratti gubanii akka kanatti bakka karaarra bahanii bu'aatii jiru mee suura kana yeroo argitan mee maaltu isinitti dhagahama dhugaa waaqayyoon baay'ee na gaddisiisa hundi keessanuu namni miidhamni oromoo isin quuquu yookaan immoo rakkinni oromoo rakkinni kiyya warra jettan oromoon kutaa 11 yoo dhuguma oromummaa isa walitti qabaannu ta'e please yeroo gammachuu qofa osoo hin taane yeroo gaddaatis wal bira dhaabbachuun dirqama keenya waan ta'eef hundi keessanuu sagalee nuuf ta'a oromoon kutaa 11 hundi keessan sagalee nuuf ta'a keessattuu ijoolleen keenya ijoolleen salaalee iyyaa dabarsaa miidiyaa kanarra iyyaa dabarsaa sagalee nuuf ta'a ummanni keenya irraa dhaabbachuu qaba agoomitti kanatti haadholiin keenya abbootiin keenya agoomitti kanatti boo please sagalee nuuf ta'a.